dura dursee yeroo nuti amma jirru kun yeroo ulfaataadha. Zabana boodaa jirra. Zabana akhiraa, zabana fitnaan baa'atu. Gadaa mokorri baa'atu, gadaa zinaan araadinnetii ta'e fuudharra. Gadaa qur'aanni dagatamee namni miidiyaatti galee fitnaan manatti namaa dhuftu. Namni badii manatti harkaan wal cabbatu. Gadaa akkanaa kana keessatti maal godhuu qabna? Waan jedhurraa isin yaadachiisuu barbaada. Maaliif zabana kanatu zabana fitnaati? Zabana kaayyoon ilma namaa akkamitti nama jaalachiifna? Akkamitti beekamna? Akkamitti mul'anna? Dhimmi dhuunfarratti dacha'e. Gadaa akkasii kana keessatti maaltu nu barbaachisaa waan jedhurraa qabxii tokko isinii kaasuu barbaada. Duuba Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa jireenya duniyaa kanaaf fakkeenya hedduu kaa'e. Ilma namaa kanallee wasfii garagaraatiin kaa'e. Qalbii ilma namaa kanallee sadarkaa garagaraatiin kaa'e. Ilmi namaa kun hundi walirra jira. Walirra yaada qaba, walirra kaayyoo qaba. Duuba wanni akka dhaamsatti walii dhaamnu dura dursee Rabbii kenna haa sodaannu. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaah waltanzur nafsun maa qaddamat ligadin wattaqullaah. Yaa warra Rabbitti amantan na sodaadhaa. Lubbuun tun waan boriif ol kaayyatte, waan boriif dabarsite haa laaltu jedha. رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان جدا كل الناس يغدو علمنا ما كن هندي نبري صفتا جدا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها جدا علمنا ما كن هندي لبو تناني غرغرة جدا يوكا غرغرة إبدار بلي سومسا يوكا ibidda sanitti uf halaaka jedha rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kulliin ilma namaa hojiitti jira. Namni hundi dalagatti jira. Tokkoffarratti Rabbii kenna haa sodaannu. Akka qabxii duratti wanni zabana fitnaa, zabana mokkoraa kana keessatti nu barbaachisu guddaan Rabbii kenna ofirratti eeggatudha. Wayita akkana jedhu namni akkuma hamtuu dhoyfatu gaarii dhoyfatuun barbaachisaadha. Akkuma hamtuu duydattiin gallee ilaala namaatti namni hammeenyaan godhu nama qaanyii yookaan saalfii fixate malee namni hamtuu namarraa dhokataan. Akkuma san gaariillee namarraa dhoyfatuu yaaluun barbaachisaadha. Wanni sadii cimtuudha jedhan. Dalagaan sadii jajjaba jedhan. الجود في قلة يرو همان قبني يرو فيك تركو قبدو ركنا كي وجهتي نما غرغارون وصومان قبني نما فرماتا تاون وانجبادا والخوف في خلوة يرو نمر أدبهن يرو نمر أدبهن ربي صداتون دلقات اتشمتودا qalbii kee eenyu akka taate Rabbi biratti barbaadu yoo barbaadde, eessa akka jirtu sadarkaan kee maal akka irra jiru yoo barbaadde, wayita namarraa adda jirtu akkam jira of laali. Namni kun hundi ilaala namatti nama gaariidha. Mistira kenna tokko tokko Rabbi qubanu qaba. Ummanni tokko wal gayanii waan waliin jedhan mee waan Rabbi tola nutti oole wajji haa haasofnu jedhan, ni'ima Rabbi mee haa dubbannu jedhan. tokko jara keessa waan jedhe ni'amul ilaahi kathiira tolli Rabbi kun baay'eedha jedhe wa ajalluhunna sitrahu irra guddaan tolli Rabbi ulfaatan nu sattaruudha jedhe. Osoo Rabbi nu sattaruu baate tokko tokkoon kenna uffata dirannee wal duran dhaabbannu. Osoo badiina ni dalagu shuruuf ka qabaatte foolee ka qabaattu taate
shurufkaa ma'asiyaa kiyyaatiif namni na cinaan deemu jedhe. Rabbiin nu sattare. Satrii ufii nurra qabe. Kuni satriidha. Nuti immoo osoo satrii Rabbi nurra qabee jiru ilkee fadihaatiin ofirratti cirre. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Kullu ummatii mucaafan. Ummanni kiyya hundi isaatuu dhiifama argatuun irra Rabbi isaa taruun ni kajeelama jedhan. Illal mujaahiriin. Warra badii mul'ifate malee mujaahirtoota malee jedhan. Yaa ergamaa Rabbi, mujaahirtoota jechuun hiikni isaa maalii jennaan? Nama halkan badii hojjataa bulee, halkan hamtuu dalagaa bulee, inni camiltu albaarihata kadhaa wa kadhaa. Ani halkan edana akkana hojjadhe dalaga akkas godhe jedhee namatti odeessu. Har'a nuti qaanyiin tokko hin jiru, saalfiin tokko hin jiru, nama irraa Rabbi irraa dirree kanatti badhee kanatti waan hedduu godhaa jirra. Kuni yoo haala kanarraa toobanne malee karaa Rabbiin dhiifama nuun gooneen keessa jirra jechuu. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam kullu ummatii mucaafan illa almujaahiriin. Ummanni kiyya hundi dhiifama argatuun ni kajeelama mujaahirtoota malee jedhanii dubbatan. Duuba eega Rabbiin satrii ufii sirra qabe ilkee fadihaatiin satrii ofirratti hin ciriinini akka dhaamsaati. Inni biraa zabanni jirru kun zabana fitnaati. Rabbii kenna kadhatuun barbaachisaadha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam harka isaanii ol qabaniiti Allahumma yaa muqallibal quluub thabbit qalbii calaa diinik. Yaa Rabbii qalbii namaa olii gad jijjiirtu qalbii tiyya diin irratti gadi na dhaabii kadhatan. Amma keessa jirru kana akkamitti gadi dhaabbannaa sabaata milkaa'ina akkamitti argachuu dandeennaa? Qur'aana Rabbii qara'uudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana jedha. Kadhaalika linuthabbita bihi fu'aadak. Kadhaalika linuthabbita bihi fu'aadak. Akkuma san qoma kee Qur'aana kanaan gadi dhaabna jedhe Rabbi. Wanni qomti nabi itti raggaate Qur'aana kana. Warri dhihaa kun qorannoo tokko geggeessan. Persentaa 80 namni cinqatii sammuu qabu dargaggeessa jedhan. Dhiphina sammuu. Namni cinqatii qabu dargaggeessa jedhan. Keeziin kanaa maali? Dargaggeessi persentaa 80 dhiphina sammuu cinqatii qabaachuu maali sababni? Yoo jedhanii ilaalan Qur'aana irraa garagaluu isaa qofa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana jedha. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نما قرآنك يرى غرغلي دبيتي يرى غرغلي ذكريتي يرى غرغلي جيرينيا إباتاي سجيراتشف نجد جيرينيا إبنا جيرينيا تلمي دبتون أرغوفني ufatun bareenni argattun tolle barakaan arganne Qur'aanu marra garagaluu qofa. Ilmi namaa kun osoo aga fedhe duniyaa tana walitti qabate gammachuu argachuu hin danda'u yoo Qur'aanni biran jiran. Argattu tasgabbii itti argattu Qur'aana qara'uudha. Uthman bin Affan waan jedhe osoo qalbiin teenna fayyaa qabaatte Qur'aanan quuftu jedhe sila qalbiin teenna. Qalbii teennatu dhukkubsattuudhaaf Qur'aana Rabbii ceem'inee hifanne. Mee waa isin gaafadha. Namni TikTok scroll godhee laaluu moo Qur'aana luukiitti lakkaa'ee qara'utu saalaaf har'a? Facebook olii gad oofee laaluu moo Qur'aana aguma muraasa qara'utu saalaaf? Gadaa nuti amma jirru salafarraa namni hoyi waan jedhe
munaafiqni qur'aana qara'uu caala dhagaa buqqisuutu isaa laafa jedhe. Qur'aana qara'uu caala dhagaa buqqisuutu isaa laafa jedhe. Nuti tokkoffarratti haqa qur'aanaan guunne qur'aanni kun ganaa nu kassasuu ta'a. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam hujjatun laka aw alayka jedhan, yookaa ragaa sii baha yookaa ragaa sirratti baha jedhan. La'alla qur'aanni kun fuuldura rabbiititti nama hedduu kassasuu ta'a. Dhimmi qur'aanaa kun ni fagaata. Nuti atharri qur'aanaa, faanni qur'aanaa nurraan mul'atu osoo qaraanellee osoo dubbifnellee dhandhama mi'aa isaan argine. Dhimmi qur'aanaa kun keessi isaa fagaataadha, keessi isaa fagoodha. Rabbiin qur'aana kana dhimma dubbii isaa kana bakka hedduu akka amaanatti fide. Inna aradna al-amaanata ala as-samaawaati wal-ard wal-jibaal. Samaawaata nu gubbaa jirtu tanaaf dachii tana hundarra fide Rabbi. Gaara dachii xiribbaa ta'e hundarra fideen didde martuu hin dandeenyu jecha. Ba'aa guddaa kana namni fuudhe ilma namaati. Ilmi namaa kun garuu haqa kanaan dhaabbachuu hin dandeenye. Wakaana al-insaanu zaluuman jahula. Lubbuu fillee miidhee wallaalaa biratti ta'e qur'aana kanarra. Ilmi namaa kun akka kana. Gaarri jamaadaanni goggogaan kun, samiin tun, dachiin tun osoo qur'aanni irra kaayamte hin filiqqisti samiin, dachiin silaan daayixi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله. سلا غاركم بوتوتيا إنا جبنا دبي ربي الرايجو واني نميده قرآن قرأو دبو الليمتي تدبرا قرأو دبو قرآن انتلن قرأو دبو قرآن قرأو دبو الليمتي تدبرا قرأو دبو قرآن انتلن قرأو دبو سلف الرا أمة البكاؤون warra boo'oo warra imimmaan buusu duniyaa tanarraa dantaan qabne wayita qur'aana qaraan imimmaan isaanii qalbiin isaanii tullaafattee jiitee akkasitti qaraan hedduutu ture. Namni ohii salafarraa imaama masjidaati. Salaata subhii ummataan salaate. Ummataan salaatee suuraa muddathirii qara'e. Faatihaa gadi geessee يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. آياتك نبرقه ويت آياتك نبرقه شهيق شقوة ها جد مهرابك يست فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قيانسون قيا ججبه كافر الرد لا فامت ربي بكا كان جنان مهرابك يست كفيلة فده هندو يجد. ورأك سفيان الثوري جدًا جاء في الأثر كتابك يست ونرفه سفيان الثوري فاتحة قرأين دنده جدًا من شدة بكائه ممان الراجل آية نتأرد أوروريتي قرانو مالك يوم الدين جنة قرانو كان سفيان الثوري قاف وهي يبول دما من خشية الله جدًا ديغا فنجاني جدًا فاتحة مهرابك يست قرأين دنده جدًا صدا ربي الرجبين دبيتنا. أبي بكر الصديق صحابتي قديتش سن سبب ويتا إني قرآن قرأ بورة سقلي إني قرآن باسي قرأ نمن نقه جدا ويتا إني قرآن قرأ إممان إرّا نتي أرضا ويتا قرآن قرأ نمي كم جر كنا فين تكبا ما برق إمام الكيسائي نما جدامو توري. كيسائين ورا بكما قراء متواترة نبرا رفته قراتي 7 كيستي بكما دا كيسائين لغا غرا تربتي بو فمي قرآن نكون بكما دا نوتي باينان حفصي بينا حفصي قراء قالوني جرا ورشي جرا قراتي غرا غرا تجرا. إمام الكيسائين dur hoolotiitii fataree nama homaan beeyne
namuma hoolotii duuka deemu ture. Daa'ima takka irraa haati daa'imni qara'uu didee halatti jalaa finnaare alatti fiige sagalee lallabde haati tun ilma kiyya jetteen qara'uu diddee miin tarte akkanatti deemta qara'uu baattoo muttuun buutu akka namicha kanaa hoolotii tiisita jetteen. Kiisaa'i itti baanti imaamul Kiisaa'i qara'uu diddee tarte omuttuun buutu akka namicha kanaa ganaa hoolotiif re'ee tiisita jette haati tun. Imaamul Kiisaa'iin achirraa waan jedhe ayudrabu biya aljahlu anarratti wallaalumminni fakkeenyi fudhatamaa jedhe. Narratti wallaalumminni fakkeenyi fudhatamaa hoolotiif re'ee magaalaa baasee gurguratee achirraa qaraatii seene jedhan. Nama qaraatii keessatti beekamaa nahwii keessatti lugaa keessatti beekamaa ta'ee sertifikeetii qur'aana namaa kennaa ture Kiisaa'iin rahmatullahi alayhi. Har'a qaraatiin isaa beekamaadha. Qaraatii addatti qaban. Wanni isin jechuu barbaadu hin dhaqqabamaa baradhu. Qur'aana rabbii kana qara'i. Hiriyaa godhadhu. Gadaan nuti jirru gadaa. Yoo qur'aana kana qabanne malee yoo qur'aana kana qaraane malee hiriyaa godhannu malee fitnaa jalaa hin baane. Zabanni zabana fitnaati. Qur'aana haa qaraan. Ganama galgala haa qaraan. Yoo san barakaa arganna, yoo san tasgabbii arganna, yoo san rizqii bal'ina arganna. Daldalli sadii kasaaraan qabu jedhan. Wanni sadii innal ladhiina yatluuna kitaaba Allah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور جئ ربي ور قرآن قرأوا دبة تكفى ور صلاة تلشي دابوا دبة ربي ور قيسي ملئسي صدقة دبة ربي واني كن صدان كساران قبدو أكا دامستي جبي فتان دامسة ربين قلبيتن حقرت قدنو هادابو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربي قدنو هادابو ثبات ربنا هاكنو